Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jecha akkuma hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu waan misraa bayaanii jalqaba irratti hangafoota oduutti ni gala. Godina Harargee lixatti facaasaa gannaan xaa'oon kuntaala 171 caalu qonnaan bulaaf raabsame. Profeesar Biraanuu Naggaa godina Arsii lixatti ijaarsa mana barumsaa moodeela sadarkaa lammaffaa eegalchiisan. Waliigaltee albuuda Ameerikaa fi Yuukireen furmaata osoo hin argatin hafuun himame. Israa'el balaa ibiddaatiin gubachuunis dhagahamee jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Godina Harargee lixatti facaasaa gannaan xaa'oon kuntaala 171 caalu qonnaan bultootaaf raabsame. Godina Harargee lixatti facaasaa gannaan xaa'oon kuntaala 171 caalu qonnaan bulaaf raabsamuun waajjirri qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa godinichaa beeksisee jira. Waajjirichi qindeessaan garee fi itti fayyadamummaa galtee fi makanaayizeeshinii qonnaa obbo Asabbaa Dheeressaa tajaajila oduu Itoophiyaatiif akka himanitti xaa'oon raabsamee jiru keessaa kuntaalli 100 ol daabbii yoo ta'u kan hafe immoo yuuroo ta'utu ibsameera. Dabalata qabna. Godina Harargee lixatti facaasaa gannaaf xaa'oon kuntaala 171 caalu qonnaan bulaaf raabsamuun waajjirri qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa godinichaa beeksiseera. Waajjirichi qindeessaa garee itti fayyadamaa galtee fi makanaayizeeshinii qonnaa obbo Asabbaa Dheeressaa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti xaa'oon raabsamee jiru keessaa kuntaalli 100 ol daabbii yoo ta'u kan hafan immoo yuuroo ta'us ibsameera. Sanyii filatamaa boqqolloo, misingaa, qamadii fi xaafii qonnaan bulaafis raabsamuu ibsaniiru. Xaa'oon raabsamee jiru kun bara dheengaddaa waliyyoo wal bira qabamu kuntaala 60 akka caalus ibsameera. Gama biraatiin muuxannoo xaa'oo uumamaa qopheessuufis itti fayyadamummaa godinichaa dhufu waajjirichi qindeessaa teekinooloojii babal'isuufis xaa'ummaa lafaa obbo Taarikuu Asaffaati. Waggaa kanatti qonnaan bultoonni 400 caalaan xaa'oo uumamaa meetir kuubii miliyoona 14 caalu qopheessanii itti fayyadamuu eegalchiisus himaniiru. Xaa'oon uumamaa barana qophaa'e kan bara darbee meetir kuubii miliyoona 3 akka caalus dubbataniiru. Arfaasa baranaa godina Harargee lixatti lafa hektaara 70 caalu misoomsuufis karoorfanneen hojjetaa jirras jedhaniiti jiru. Profeesar Biraanuu Naggaa godina Arsii lixatti ijaarsa mana barumsaa moodeelaa sadarkaa lammaffaa eegalchiisan. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa godina Arsii lixatti magaalaa Nageellee Arsiitti ijaarsa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa moodeela utuu waayyuu eegalchiisaniiti jiru. Manni barumsichaa baasii ministeera barnootaa birrii miliyoona 500 oliin kan ijaarame yoo ta'u hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaan Waldamarqom ibsaniiti jiru. Haaluma kana manni barumsichaa magaalaa Nageellee Arsiitti ijaaramuun kun lafa hektaara 12 irratti kan ijaaramu yoo ta'u baatii 10 keessatti kan xumuramu ta'us ibsameeti jira. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Profeesar Biraanuu Naggaa godina Arsii lixatti argamuudhaan mana barumsaa moodeelaa sadarkaa lammaffaa eegalchiisan. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa godina Arsii lixaa magaalaa Nageellee Arsiitti ijaarsa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa moodeela utuu waayyuu eegalchiisaniiru. Manni barumsichaa baasii ministeera barnootaa birrii miliyoona 500 oliin kan ijaaramu yoo ta'u hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Waldamikaa'el ibsaniiti jiru. Haaluma kana manni barumsaa magaalaa Nageellee Arsii ijaaramuun kun lafa hektaara 12 irratti kan ijaaramuu fi baatii 10 keessatti kan xumuramu ta'us eerameera. Sirnicha irratti ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo sadarkaa itti aanaa pirezidaantii qindeessaa kilaasteraa hawaasummaa obbo Saadat Nashaa bulchaa godina Arsii lixaa obbo Ahmad Haajii fi qondaaltonni olaanoo naannoo fi federaalaa biroos argamaniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaa isinitti hima. Waliigalteen albuuda Ameerikaa fi Yuukireen furmaata osoo hin argatin hafeera jedhameera. Waliigaltichi albuuda biyyoota lameenii eegamaa ture guyyaa har'aa daqiiqaa dhumarratti fashalaa'uu CNN gabaaseeti jira. Waliigalteen torban darbe irraa marirra ture keessa hanga ammatti osoo furmaata hin argatin hafuunis dhagahameeti jira. Akka ministeera muummee Yuukireen ibsetti sanada waliigalticha irratti xumuraa waan jiraniif yeroo gabaabaa keessatti waliigalteen ni mallattaa'a jedhamee dubbatamus dhimmoota tarreeffame irratti waliigaluu akka hin dandeenyes ibsameeti jira. Ameerikaan gama isheetti Yuukireen yeroo dhuma irratti dhimma dabalataa doosee marii irratti waan dabalatteef waliigaluu akka hin dandeenyes ibsiteeti jirti.
Israa'el balaa ibiddaan gubachuunis dhagahameeti jira. Israa'el balaa ibiddaa bosonaa erga barbadeessee booda deeggarsa idil addunyaa gaafateeti jirti. Israa'el ibidda hamaa naannoo Yerusaalem mudatee booda humna koo ol jechuunis deeggarsa addunyaa gaafachuunis ibsameera. Ibiddi cimaan Yerusaalem irraa fagoo hin taane kuni babal'achuu isaa hordofee jiraattonni naannoo sanii akka bahanis gaafataniiti jiru. Sababa ibidda bosonaa kanaanis daandiiwwan hedduunis akka cufames ibsameera. Miidiyaan CNN akka gabaasetti namoonni ibidda dhaamsan balaa ibiddaa kana to'achuufis hojjechaa kan jiran yoo ta'u sababa haala qilleensa hamaa fi qilleensa cimaa babal'achaa jiruunis humna keenyaa ol ta'aa jiras jedhaniiti jiru. Ministeerri raayyaa ittisaa biyya Israa'el biyyattii keessatti labsii hatattamaa biyyoolessaa labseen ibiddi bosonaa kana ittisuufis hawaasni addunyaa deeggarsa akka godhus gaafateeti jira. Ajajaan kutaa balaa ibiddaa Yerusaalem Shumii Firdummaa akka jedhanitti ibiddi bosonaa kun seenaa keessatti isa guddaa ta'uu isaa hin oolu jechuunis dubbateeti jira. Ibiddi bosonaa kunis sa'aatii tokko keessatti saffisa maayilii 60 socho'aa waan jiruufis daran babal'achaa akka jirus ibseeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti golamne oduu waliin kan sifaana ture ani Misraa Bayaanii qophii naafaan GMN irraa tuffuu galgala gaarii.